Jeekana ebba projektii turizimii wancii dandii wajjinii wal qabate jeekana itti fufiinsaan torbeedhaan taateewwan ispoortii gurguddoo gaggeessaati kan jiru taateewwan ispoortii gurguddoo gaggeessaa jiru kana sadarkaa naannoottis akka biyyaattis tokko immoo sadarkaa idil addunyaatti bahuu jalqabeeti kan jiru taateewwan baay'ee gurguddoodha kan gaggeessaa jiru egaa tokko kan festivaala fardaa fi guluffii fardaa wajjin wal qabatee kan jirudha kun aadaa fi seenaa uummata keenya wajjin waan walitti qabudha qabamee ilaalamuudha kunis wal dargammii guddaadha kan ture ispoortii aadaas kan jajjabeessuudha seenaa fi eenyummaa aadaa uummata keenyaallee kan ibsuudha taatee ispoortii guddaa ta'eeti kan darbe lammaffaan immoo atileetiksii wajjin wal qabatee atileetiksii kan wancii sadarkaa akka guddaatti fudhatamee kan ilaalamuudha karaa biraatiin immoo inni kunis atileetiksii guddicha wancii jedhamuudhaan sadarkaa naannoottis akka biyyaattis darbees immoo akka idil addunyaattis biyyoota ollaarraa kan keessatti hirmaachifnedha kun seenaa injifannoo atileetiksiidhaan qabnu akka biyyaatti qabnu akka naannootti qabnu akkamitti haaromsine akkamitti dhaloonni hadhaammoo itti fufsiisuu danda'a karaa jedhuun waltajjii ispoortii guddaadha kan gaggeessine waltajjiiwwan ispoortii adda addaa agarsiisa aadaa maas ispoortii ushuu waan adda addaa gaggeeffamaati kan ture kanarras darbee immoo hadhaa waldorgommii biskileetii wajjin wal qabatee karaa miidhagina qabuun akkasitti gaggeeffameeti kan jiru kun egaa naannolee torbaa fi kilaboota gurguddoo 12 kan keessatti hirmaachiseedha kaayyoon waldorgommii ispoortii ji'a kana keessatti gaggeessaa turre yommuu laallu qabeenya turizimii kana qabnu uumama kana qabnu miidhaginaaf hawwata kana fakkaatu too qabnu misoomuu dhabuu isaatiin bu'uura misoomaa ispoortii ta'uufis akkasumas immoo giddugala turizimii ta'uu dhabuu isaatiin uummanni kan keenya dargaggeessi keenya akkasumas hawaasni akka waliigalaatti carraa kana fayyadamuu hin dandeenye jechaadha kanaaf as keessaa diinagdee barbaachisus kana keessaa argachuu too dandeenyu ispoortii keessattis gosa ispoortii adda addaatiin dandeettii qabnullee hawaasni keenya qabu dargaggeessi keenya qabu guddattoonni keenya qabu sirriitti agarsiisuu too dandeenyu carraa akkasii dhabuu kan keenyaatiin kana gochuu hin dandeenye muummeen ministeera kan keenyaa yaadama isaaniitiin hoggansa isaaniitiin projektii kana fakkaatu ijaaraniiti kan jiranu fayyadamuun immoo kan keenya kan hawaasa keenyaati waan ta'eedhaaf karaa kanaan ispoortiidhaa fi turizimii walitti hidhuudhaan ispoortii turizimii jajjabeessuudhaan misooma turizimii bal'isuudhaan misooma turizimii yommuu bal'isnu misooma ispoortiis wal duukaa hidhuudhaan bu'uuraalee misoomaa ispoortii as keessa jirus sirnaan itti fayyadamuudhaan ispoortii keessatti uummanni akka hirmaatu akka keessatti fayyadamu gochuudhaaf hojiin hojjetamaati kan jiru kanarra darbee immoo bakka bu'oota ispoorteessitoota horachuuf argachuu akka dandeenyuudhaaf sagantaawwan qophaa'aniidha jechaadha hundaa ol immoo uummatni kun karaa adda addaatiin kan walitti dhufuudha kanaaf ispoortiin jaalala tokkummaadha obbolummaadha waliin jireenya agarsiisa kanaaf obbolummaaf tokkummaa kana uummata gidduutti fiduudhaaf ispoortiin kun akka kaayyootti qabamee raawwatamaati kan ture jechaadha. Egaa akka waliigalaatti karoora kana karooraa fi tarsiimoo mootummaan naannoo Oromiyaa baasee murteessee sagantaawwan ispoortii gurguddoo kana jalqabsiiseeti kan jiru wanni kun kan jalqabaati. waggaa waggaadhaan itti fufiinsaan guddatee bal'atee kan itti fufuudha kan ta'u jechaadha. Hirmaannaa isaatiinis qulqullina isaatiinis uwwisa isaatiinis cimeeti kan itti fufu waggaa waggaadhaan gaggeessuu qofa otoo hin taane projektii turizimii kana keessatti qabeenya uumamaa kanaa fi turizimii bakka hawwata kanaa fi ispoortii walitti hidhuudhaan bakka shaakallii bakka dorgommii yeroo adda addaa gooneet kan itti fayyadamnuudha jechaadha. Kun giddugala mandara turizimii addunyaa jedhamtee wajjin eeggamoo gaafamtee qabatamaan immoo wanni kun agarsiifamuu beeksifamuu waan qabuuf karaa tokkoon isa nu fayyada karaa biraan immoo giddugala ispoortii guddaa ta'ee giddugala ispoortii guddaas ta'ee kan itti fufiinsaan irratti raawwatamudha kan hojjetamudha kan ta'u kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa murteessaa fi xiyyeeffannaa isaa guddaa godhee qabateeti kan jiru kanaaf uummanni kan keenya dargaggeessi hawaasni naannoo kana akkasumas immoo Itoophiyaa keessa bakka hundarraa namni dhufu keessatti hirmaataa uumama ilaalaa ispoortiis akka hojjetu taasisaatii kan deemnu jechuudha.